قام سكنتا كينات السينوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم التن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورنا رفتن أنا والرويل كام التويل كام كبجمتو توري بيجي كي يجلك جرتن وردفتون كي هندي كيسانو جزاك الله خيرا بارك الله فيكم ورمانتي براك أبدا اللي قالتو ما سنين جتا حق أيوف أبو أمانة ربي تنا أمانة ولي أمانة جتشو في دقاتي ربليسكي سمافي هاتي في متي أباكيتي في متي مصطفى في أن اللي وفماف اللي وفماف كديل قول اللي وفيف كشت قول اللي وفيف حق أيوف أبو دقاتي نمل كوفتا قوة دنيا آخرت اللي من كوفتا إساني في بروني واقوتو وفيف سوق الدنا أنا أفجتو أجاتي وفيف جتومي أيجري دبين أتشيشو كناف نما قاعد أباتين أباتو أنا اللي سيل ربي إنه هقول حقت على أبا كازيران كوفان كأكرا ديمان اللي حقا نراك أبان درك أماكن إساني مغفرة كراتشون ديكو قبل صدق أتشون مكاي سانيتين إساني قرآن بني مسجد كاون دندين مسجد جارو إلى باسون حجوفين صاحب إسانيو جرات جالتشون دينيو جرات وان هم ديو وان غرتي سلا يرون برجران قد أنغوتو غونا فيتشو إن شاء الله كسي إتيانسون أمة فلسطين أكسم أمة الدنيا كيسد درر ما جرو ركتشا جرو يا ربي جرو ربي دعاء إساني كيبل يا ربي تإساني اللي كيبل إتيال اللي كيبلين دقاتين من الكوفتا قوة قبار itti aansuudhaan gara mata duree keenyaatti deebinaa oduu gammachiistuu adda harkisanii qabu uummata Itoophiyaatiif keessaayyuu qotee bulaa keenyaaf oduu gammachiistuu gammaddan jecha itti aansuun rakkoolee biyya namaa keessatti ijoolleen Oromoodhaa warri maqaa Oromoo ta'an akkasuma jennaan hin mormitan ijoollee Oromoo jenneen ijoollee Oromooti. Haa wallaaltullee haa namillee balatti oofuu haa ofiillee gartee haalli adda addaatii fi qeerraa fagaachuun isaan dogongorsu ijoolleen ofiin dogongoree duuba dhiiratu jira. Isaan irraa sirrii waa dubbannaa jechuudha. Gaarii oduun gammachiistuun harkaa olii qabnu maali? Guyyaa addaatti oduu gammachiistuun muummicha ministeeraa karaa ofiitiin gammachuu ajaa'ibaa tan uummanni keenyadha silaa gabbayee dhiichisuu fi alhamdulillah jedhee galata rabbitti galfatu namuu dabarsanii jechuudha. Guruupiin Daangoot warri gartanii Afrikaa kana keessatti abbootii qabeenyaa guddaa biyya qabaattu yookaan ammoo warra gartee warshaa guddaa Daangoot kun karaa Itiyoophiyaatiin doolara biiliyoona 2.5 walii galuudhaan karaa gartanii xaawaa jennu xaawuma jennaa himnu jechuudha walii gartanii warshaa Uriyaa jedhamu kan gartee warshaa madaabaraadhaa uummanni keenya baga gammadanii baga rabbiin gartanii sadarkaa kanaallee nu gahee irratti walii galame inni kun yoo rabbi biraa taate inshaallah yeroo gabaabduu keessatti godee keessatti jechuudha gaazarraa bakka gaazni irraa bahee irraa kiiloomeetira 100 kan fagaatu karaan sun sararri gartee daandileen sun wanni diriirfamuu qabu diriirfamaa bakka xaawun sun irratti oomishamutti yoo rabbi biraa taate inshaallah rabbii warra san nu haa godhu waggatti toonii miliyoona 3 alhamdulillahi rabbil alamin gartee Itiyoophiyaan mataa ofiitii oomishuu deemti jechuudha. Baay baay beela. Baay baay rakkoo jechuudha deemu uummanni keenya keessaa qotee bulaan keenya jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kanaaf qabsoofnee kana hunda kan nuuf dhiyeenu Haaliqu Samaawaati wal ardi. Biyyoonni waan kana oomishan biyyoota xiqqoodha. Madaabaraan gartanii waan taphaatii miti wanni kun yookaan xaa'oon akkasumas beeytanitti biyyi teenya alhamdulillahi gara hundaanuu albuuda lafaa qabduuf qabeenya isiif fayyadamtuuf gaafa ilmi isii kan isiif yaadu gara gartanii taayitaa yookaan ammoo hangootti dhufetti biyyi kun jijjiirama gugurdoo keessaayyuu hawaasa keenya nyaataa dhugaatii wanna ilma namaatiif barbaachistu waan hundaan duratti isii kan gartee rakkoo irraa furuudhaaf wanni kun yeroo gabaabduu keessatti waliigalteen kun godhamee Itoophiyaadhaa fi warri gartee warshaan kun Daangoot jedhan kun waliigaluudhaan shaffisaan wanni kun eegalamee akkaataa itti gartanii ji'a akkas 40 keessatti xumuramee uummata Itoophiyaatii fi karaa qonnaatiin gartee rakkoolee karaa oomishaa qabu guutuu isaa furuudhaa fi uummanni keenya bira dabree akka inni addunyaallee nyaachisu yookaan ammoo addunyaan dhaqqabu gochuudhaa fi wanni kun dhufee alhamdulillahi rabbii sadarkaa kanaan nu gahee biyya kalee beelaaf lolaaf wallaalaan beekamtu kana dhufi waan hundaa oomishte karaa gartee keessaayyuu jechuudha. Keessaayyuu waan amma dalagame caalaa wanni guddoon akka gaarii nama gammachiistu uummanni keenya itti gammaduu qabuu fi mootummaa kana rabbii gaditti galata galchuu fi qabu maaliidhaa wanni adda dalagame kun waan laaftuus namni gariin laaluun ni mala. Irra guddaan kan wanni kun jiraachuun oomishni biyya keenyaa ni dabalaa qotee bulaan keenya karaa salphaan gatii gabaabaadhaan biyya ofii keessatti asii waan oomishamuu fi yoo argatee jedhe gartee karaa oomishaatiin uummanni keenya of danda'e of bira dabree uummata Itoophiyaa warra gartee hojjettoota mootummaatiif warra gartee magaalaa qallabee of bira dabree biyyoota ollaa Afrikaa fi addunyaa gartee inshaallah rabbi biraa taate nyaachisuu deemnaa jechuudha. Kuni waan guddoodha. Waan kalee silaa mootummoonni dabran guutuun sooqiddaan maal kanaan duratti itti yaadamuu qabu waan kana jechuudha. Laalaa garaagarummaa mootummaa dabreetiif mootummaadha. Nama biyya nama keetiif nama hambaa garaagarummaa isaa laalee jechuudha. Rakkooleen furame yoo isin laaltanii gartanii biyya
ollaa keenyaa kanatti Burkina Faasoo keessa wanni dalagamaa jiru isin ilaaltan tiraaktera 400 kenname akka ajaa'ibaa kanatti addunyaa irratti haasamaa jechuudha. Biyya keenya keessatti tiraakterri 3,000 yeroo ammatti uummata keenya kombaayinerri wanni hundi akkaataa uummanni keenya oomisheetuuf danda'utti keessaayyuu gartee kudaara wanna namoota fayyadaman waan akka burtukaana, paappayee, mangoo, qamadii akkatti oomishan uummanni keenya waan mi'eessituu irraa gara dura nyaatuuf danda'utti jiru mootummaan kun irreedhaan kan namni keenya ji'a 9 lafee ji'a 3 qofa dalagu akkaataa itti masnoonis yeroo balgii jedhamu roobni deebuunis itti oomishatuuf uummanni keenya kana bira dabaree osoo itti qoosan akkaataa iddoo ofii keessatti waan akka qaaraa waan janiin timaatima, shaanaa, wannoota salaaxaa jedhan kanneen uummanni akka salphatti ganda mana isaa jalatti lafa kan qabne even gidaara isaa yookaan ammoo woola kan isan irratti karaa salphaan akkaataa itti danda'u muummichi ministeera masaraa mootummaa keessatti yoo xiqqaate kuntaala 600-700 ol oomishuudhaan lafa namni kalee gartee lafa teessu warroota bakka bu'oota uummataa nama 543 kanaaf kuntaal tokko hiruudhaan akkaataa namni hundinuu ganda ofii galee waan san dalagatu godhuun hedduu namaa achirraa fudhatee hadhuuf danda'e waan hedduu dalagaa jira warra barbaannu jedhe malee jechuudha. Biyyi teenya dachiin teenya waan barbaannee itti gannanne ol deebisti. Garuu namni keenya gam kaadha shaanaa ganda facaafatu. Kan namni digirtii waan adda addaa qaaraa, timaatima, boqqolloo dhaabee namni keenya biraa lixa. Biyya namaa keenyaa keessatti boqqolloo dhaabanii boqqolloo keessa waa meeqa dhaaban beektu? Boqqolloo keessatti timaatima illee achuma keessa dhaaban, qaaraa illee achuma keessa dhaaban, digirtii isa yookaan ammoo boloqqee namni keenya saniin beeka. Hunda maal godhanii dhaabanii muka keessa dhaabaniif qaaraa illee kanan maramee ol baya, timaatimni illee muka godhanii fi asirra ol baya, shaanaa illee ajjala jira. Oorruu takka keessaa ufii nyaatee daara ittiin baafatee goggaa ittiin eega uummanni keenyaadha. Bishaan hin qaban akka lafa teenyaatitti. Kenna ka bosona qabu lafoonni hedduunfaa ka gaaraa. Ka shaanaa yoo ati dhaabde raafuun yoo ati dhaabde dhaabbata qixaa namaatiin dhaabbatu ifan facaasu jechuudha. Shaanaa yoo feetee hadha warra gartee oomishee as fidutti supparmaarkeetii hadha magaalaalee guddoo keessa eegalame ati ittiin argattu. Wanni gatii qaaliin gurguramu hadha isa uummanni keenya garuu ufiyyuu nyaatanii tuffata shaanaa jedhan gartee. Kanaaf akkas inshallah wanni kana isinitti barbaadeen maaliif uummanni keenya kan of jijjiiruu danda'uun karaa oomishaa karaa gartee ittiin shaffisaan maaliif oomishni kun waan hedduu of keessaa qaba. Biyyoota guddatte keessatti nu bira qotee bulaa jennee wal arrabsina. Biyya akka Ameerikaa biyya guddatte keessa namni kabajaa guddaa qabuuf taajirri warra qotuu jechuudha. Oorruu takka irratti warri biyya alaa jiru argee akkatti qotan galii nagamii irraa galu wantaa tokko yookaan ammoo sangaa tokko isa nu jennu. Kaaree meetira 200 irraa waan namni keenya kaaree meetira 10,000 irraa galchan jechuudha. Yeroo gabaabduu keessatti sisteema ittiin dalagan beekan xaa'oo fi qopheessan waan hunda godhan uummanni gartee miliyeenara. Keenya garuu dachii rabbii kana gubbaa ciisee bu'aa jechuudha. Ittoo qotaa deema hin dalagu. Gaafa dalage fuudhee gababbaasee gurguree biraa lixa. Deebi'een qotu lamu. Bakka sani laga gubbaa osoo jiru masnoo bishaan water pump yookaan ammoo paampiidhaan laga harkisee osoo duddattuu baatee waraabee itti naqee shaanaa waan biriin bara waan biriin yoo shaanaa facaafate wannoota timaatii maal kana facaas timaatii kiiloo nagaman qaaraa yoo facaase wannoota adda addaa kanneen adda silaa miliyeenara. Akkasii inshallah kun hunduu jijjiiramu deemuu jirti wanni kana dhaabbadhee isinii tuqee fi wanni guddoon akka muummicha ministeeraa dhaabbichuuttis dabarsan bagga maddan jechuudhaan adda miidiyara dhiyaatanii dabarsan gaafa gaazaallee akkas nuun hin jenne jechuudha. Bakka bu'oota uummataa irra dubbatan malee gabbanii uummataaf hin dabarsine. Adda garuu uummataaf gabbanii bagga maddan keessaa qotee bulaan kenna isiniin jedhan. Bagga maddan ilma keessan jabaa keessan jabeeffadha nagaa naannoo keessanii akkanumaan waan bu'aan qabne warra akkanumaan gartee isin duulchisee ufiin duulu bara warra isin duulchisee uf isin nyaachisee akkan dalagan akkan bocan akkan qotan ilmaan teessan gandaa yaasee isin onatti isin hambisuu deemu warra ololaan dhagaa isinitti guuree gartee dhagaa isin kennee hoodhaa mataa of dhayaa wal falaxaa isiniin jedhu kanarra nama waa isinii dalagu nama isin dura deemee waa isinii gartee garsiisu jiru kana deeggaruudhaan cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Kanaafuu aabbichuu rabbi umurii haa dheeressu. Ammas warroota gartee isa wajjin jiranis hogganoota gartee raayyaa ittisa biyyaa irraa haga warroota kaawwan bulchiinsaatiitti namoota dhugaan sabaaf dalagaa jiran hundayyuu namuu waan facaafate haamataa rabbiin gartee isaan haa tiksu jenna. Qabxii itti aantu seenna jechuudha. Qabxiin itti aantu ilmaan Oromoodhaa osoo dubbachuu baadhee ani silaahumaa namoonni hin jettu maaliif rakkoolee namoonni keenya ittiin deeman kana yoo xiqqaatte ji'a keessa yeroo takkan dubbadhan fakkaate yeroo waa galan rakkoo namni keenya ijoolleen keenya galaa dalagadhaa dhiisaa namni biyyaan bahin sheenni qeeysiin abbootiin amantii hayyoon ummata keenya ijoollee biyya rabaa ergan rakkoolee deemu kana lakkaa dhaabaa isiniin jenna. Namni gariin waan amma deemaa jiru kana waan kalee dheengaddaa dhiyoo kanaas ilaala. Wanni waan waggaa dheeraa jiru asiin dura naftanyootatu nama kenna alatti akkas gochaa ture. Mootummoonni dabran guutuun namni keenya akka gabbayee ijaan banannee fi biyya namaa keessallee baqateellee akka gariin dhandhe nama ofii leenjisanii keessaa biyyoota Arabaa Suudi Arabiyaa keessatti
maqaa irraa jijjiiranii maqaa islaamaa dubartii fi dhiirallee ittonna godhanii hanna wanni Suudi Arabiyaa keessa gadhaabe warra kana. Hanna zinaa namni keenya akka amantiin islaamaa kana fudhataman arganne biyyoota ollaa keenya kan nagaan jiraan wanni hedduu dalagamaa ture. Haa ta'u addoon irraa dubbachuu barbaadu maali? Waan amma sooshaal miidiyaa kana gubbatti deemaa jiru. Maaltu deemaa jira sooshaal miidiyaa gubbatti? Womas gubbaa teennee iyyaa turre. Amma namoonni garii wal ajjiifachuu Arsiin akkasii, Harargeen akkasii, Shawaan akkasii, Gujiin akkasii. Namoonni Arsiin akkasii, Harargeen akkasii, Gujiin akkasii yeroo as deebi'an Oromoodhaa ofiin jedha. Eegaatu Oromoo taate Oromoo jechuun maal jechuudha? Maqaa namaatiin Oromtichi ilmaan qabaami obboleewwan. Garuu hadha Arsii Hararge jedheeti wallaalaan achi bahee dhagaadhaan haga muka walitti gartee walitti suuqu gahe. Kophee wal nyaachisa. Eenyu wallichaaf Arsichi, eenyu Harargichaaf Arsichi, eenyu Jimmichaa fi Harargichi. Yoo as deebi'an nu tokko zarraa fi'an jechuudha. Meelaal yeroo nuti jarana zabanni keessa jirru kun wanni gartee wal ijaaree deemu kun diina ummata keenyaati. Addallee diinni ummata keenyaa rafaan jiru yeroo jennu namoota hedduun galle. Wanni dalagamaa jiru ijoollee saniif ijoollee duuba dhiira jira. Ummata akkana ol godhu kana duuba dhiira jira. Hin dogongorinaa. Amma namni gariin murtuguutu duuba jiraa jedha. Murtuguutu maal ofiifuu kun waan dhibbaan guyyaa kana si'achi waan magaalaa keessa re'aa oolan kana. Yoo waan garii ilaala yeroo waa gootan yeroo namni tokko waa jedhe fuutaniitiin qaccee qabatanii fiigina. Adda dalagamaa ture wanni amma ijoolleen kophee wal nyaachistu muka wal suuxuu fi wal cafaxxee ati Arsii ati Harargee ati Gujii Booranaa itti wal fixu kun